Guyyaan irraa eebila 17 bara 2000 fi 17 kan mul'atan daawwattootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himna. Oduu galgala kanaaf qabnu kan isinitti himu ani Lammii Sireetii fi waa'ee Latii Yaaluu Beekirmaati. Hangafoota oduutiin gaafa eegallu waa'ee du'a Qananii fi haala artist Andu'aalem itti jiru aga beeknu jechuudhaan guyyaadhaa miidiyaaleen gabaasaa jiru. Waldaan barsiisota haleellaa finxaaleeyyii raawwachaa jiru balaaleffateeti jira. Addi bilisummaa Ogaadeen mootummaa naannoo Somaalee himateeti jira. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru immoo sirni awwaalcha Poop Firaansis boruu raawwatamaa jedhamee kunneen hangafoota oduuti bal'ina oduutti gaafa dabarru waa'ee du'a Qananii fi haala artist Andu'aalem itti jiru aga beeknu jechuudhaan guyyaadhaa miidiyaaleen gabaasaa jiru. Du'a Qananii addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorkuunis ni yaadatama. Haa ta'u malee akka rogeeyyiin miidiyaa hawaasummaa jedhanitti manni murtii federaalaa jalqaba ramaddii araadaatti artist Andu'aalem Gosaa har'as bu'uuruma beellama qabamee tureen mana murtiitti dhiyaatee ture. Oolmaa dhaddachaa irrattis poolisiin qorannoon xumuramaan jiraachuu ibsuudhaan ragaa yaadannoo guyyaa yookaan deerii kan isii ta'uu mirkaneessuudhaan ashaaraa akkasumas xiinxalli barreeffamaa hanga ammaatti poolisiin akka hin dhaqqabiin himaniiti jiran. Dabalataanis hafatni yookaan minxaafiin rakabootii ilaalchisee gabaasni fooreniksii ammallee akka hin ga'iin jiru ibsuudhaan yeroo dabalataa guyyaa 12 gaafatee jira. Manni murtiitis yaada bitaa fi mirgaa yeroo dhageeffatutti abukaattoon artistii Andu'aalem Gosaa ragaalee dabalataa eegamaa jiran kun yoo hin dhaqqabin qulqullummaa maamila kiyyaa waan mirkaneessuuf ijaan. Dabalataanis poolisiin qorannoo hanga ammaatti raawwateen maamilli koo kun yakka itti shakkame kana raawwachuu waan agarsiisu ragaa tokkollee waan isarratti hin agarree fi artist Andu'aalem mirgi wabii eegamee fi yookaan galmeen cufamee maatii isaatti makamuu qabu jechuudhaan gaafatanii jiru. Manni murtichaas bitaa fi mirga erga dhageen booda beellama xumuraa jechuun yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 10 poolisiif hayyameeti jira. Waldaan barsiisota haleellaa suukanneessaa garee finxaaleeyyii raawwattuu balaaleffateeti jira. Naannichatti adeemsi baruu fi barsiisuu akka kabajamu maatii fi hawaasni haleellaa suukanneessaa barsiisota irratti raawwatamu balaaleffachuu akka qabani pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantiin heeranii jiru. Waldaan barsiisota Itoophiyaadhaa haleellaa suukanneessaa garee finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa soso'an barsiisota raawwattuu balaaleffateeti jira. Waldichi sadarkaa idilee duraa eegalee hanga yuunivarsiitii mirgi barsiisota akka kabajamu tattaafachaa jiraachuu himuudhaan haleellaan suukanneessaan garee finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa soso'an barsiisota irratti raawwatu waldichi cimsee kan balaaleffatu ta'ullee Dr. Yohaannis ibseeti jira. Naannichatti iddoolee adeemsi baruu fi barsiisuu adda citee turetti irra deebiidhaan eegalchiisuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa jiraachuus kaasanii jiru. Mootummaan naannoo Somaalee walgahii dubartoota keenya jeequun nu hidha jechuudhaan paartiin adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen ibse. Paartiin adda bilisummaa uummata Ogaadeen kan Abdurrahmaan Mahadiin durfamu humnoonni nageenyaa naannoo Somaalee walgahii dubartoota magaalaa Jijjigaa taa'amaa ture jeeqe jechuudhaan himateeti jira. Humnoonni nageenyaa miseensota isaa hidhuu fi kanneen biroo irratti miidhaa qaamaa geessisuu ibsanii paartiin kun ibsa eebila 24 baaseen walgahiin nagaa waldaa dubartoota Ogaadeen waajjira isaa Jijjigaatti argamu keessatti gaggeeffamaa ture humnoota nageenyaatiin jeeqamee jiraachuu ibsanii jiru. Miseensonni ONLF hedduun miidhamuu akkasumas qondaaltonni adda bilisummaa uummata Ogaadeen hedduun to'annoo jala jiraachuunis himameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu biyya alaatti gaafa dabarru sirni awwaalcha Poop Firaansis boru raawwatamaa jedhame. Sirni awwaalcha Paappaasota Bataskaana Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis boru akka raawwatamu Vaatikaan beeksifteeti jirti. Gaggeessitoonni biyyoota 50 fi mootiiwwan biyyoota garaagaraa 10 sirna addabaabayii Qidduus Phexrositti taasifamu irratti akka argaman odeeffannoon Vaatikaan News irraa argame ni mul'isa. Sirni kana booda sirni awwaalcha Roomaa Bataskaanaa Santa Maariyaa Maajooritti kan raawwatamu ta'uunis ibsameeti jira. Sagantaan gaggeessaa amma har'a galgala sa'aatii 3tti kan raawwatamu eegaleedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata yeroo gaariin waliin qabaatanii fulfaadhaa jechaa JMN irraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan bulaa.